Assalaamu alaykum warahmatullahi akkam waltaan nagaya fayyaa keessanii mana keessa fayyadamtanii waan fuula isiniif guutu yoo barbaaddan habbirra shaadii fi tamiraa fi simsima jarri sadiin qofti fuula isiniin guutti mana keessatti jechuudha daallallee ni baasa jijjiiram osoo ijji keessan argu daallan keessan baay habbirra shaadii fi simsima dhiqaatii qulqulleessaa keessa wanti xiqqoo qaba keessaa guuraa timira qoola isaa keessaa onni firee isaa san keessaa baasa saanitti godhadha jara kanatti gadi godha waliin miciqaa tolcha bareechisaa akka nama muka abaata faxaarii hojjetuutitti hojjetadha qadaada kaaya aluma kaayaan tabalaasho kazzaan ganama hundaa isarraa firee sadi fayyadamtanii hanga barbaadan feetamaan kadhaan fudhattanii fayyadamtanii aannan geexximu kazzaan asrii boodallee akkuma san guyyatti yeroo lama fayyadama wallaahi alazim jijjiirama bareedaa ninka kadha jechuudha waan fayyadame ofii kiyya argeefan baay'ee tokko sanuuyyuu jechuudha gogiinsi garallee isinirraa badaa dhiigni keessan isinii bareeda fuulli keessan isinii bareeda qaamni keessan lislis isiniif jedha habbirra shaadiin faayidaalee hedduuf keessaa qabdi dhiigallee isinii guutaa karaa salphaadhaan jarmu sadiin kana qofa fayyadama biyya keessallee ni jira saliixii fi habbirra shaadiin kun saliixii fi shuunfaa tamirri ni jira tamira san ishigii lama bitadha akkasitti fayyadamame dafellee isin jalaa hin dhumu guyyarraa bishaan wajjillee aannan qaban bishaan dhuydaan fayyadamtanii ganama kiribaa kaatan firee lama sadii nyaatanii haga qursiin gahu bishaan irra dhuydaan maksas irratti illee misaa booda naannoo asrii kana yeroo san fayyadamtan sini galee galgal hirriba durallee fayyadamtanii raftan maasha Allah wallahi warra nafsiyaan keessan isin taphattee daa'ima yamanii kanallee bituu sodaattanii illee biyya arabaa keessatti waan namni fayyadamu kanallee sodaachaa jirtan kana fayyadamaa ishee kun rakkoo qaba kana fayyadama yoo isin faayidaan argin ana isin qaxxaaba kotta koomenti mana jalatti ummu ajam naan jedha waggaa kanallee yoo rabbina jiraachis ji'aarallee jira ummu ajam waan ati jetti san fayyadamee bar waa tokkodhaan goora jedhi barreessi kottu mee waan kana torbeem tokko fayyadami warabbi isni kakadheen በጣም ነው የሚጠቅማችሁ